Agaatii wanti naara qabadde dhufee kireemii rifeensa keenya akkamittiin hojjechuu dandeenya kan jedhudha. Ruuzii fi abishiirraa akkamittiin kireemii hojjechuu dandeenyadha. Agaatii kireemiin kun baay'ee bareedaa fi rifeensa keenya kan lallaasisu akkasuma immoo rifeensa keenya ariitiidhaan daddafee akka nuuf marguuf rifeensa bareedaa akka nuuf ta'uudhaaf nu fayyada jechuudha. Agaatii viidiyoo kana dhumaatti yoo ilaaltan waan hedduu raawwatan jedheetin yaada. Haga xumura viidiyoo kiyyaatti akka nuti turtan abdiin isinirraa qaba. Agaatii viidiyoo baay'ee waan hedduu baratan jedheen yaada. Ashamaa harka fuun akkam jirtu iddoo keenyaa ta'uuf nagaa keessanii nagaa koo dhagalan waaqayyo dhafaata sunillee baga nagaa taatan warroonni haaraa dhuftan anaa dhufsaniin jedheetiin jira. Egaatee warroonni haaraa viidiyoo kana ilaalaa jirtan yuutuubii kee jala seenuudhaan piroofaayilii jala seenuudhaan viidiyoo hedduutu jira waa'ee rifeensaa akkasuma waa'ee fuulaa irratti kan hojjedhe seenaa ilaalan sinin jedha. Warroonni sabskiraayib godhan sinin jedha. Egaatee gamanumaan gara hojii kiyyaatti sin dabarsa. Wantoonni nu barbaachisan abishii maankaa tokko akkuma asirratti argitan kan abishii maankaa tokko erga saayinaa qulqulluutti naqnee boodati. Abishiin ni beektan jedha yaada naannoo hunduutti abishii dhuma jedhama natti fakkaata. Egaatee yoo beekullee baattan asirratti argitan isinitti mul'ata jedheetanii yaada isa kanaadha jechuudha. Egaatee maankaa tokko ergatti naqnee booda bishaan akala kanaatti naqnee lafa keenya jechuudha. Daqiiqaa murtaa'e tokkoof erga haala kanaan bishaan itti naqnee lafa keenyatii booda jechuudha. Maaliif bishaan itti naqnee lafa keenya koo jettan xiqqoo abishiin foolii waan qabuuf fooliin sun akka irraa bahuudhaaf jechuudha. Egaatee haala kana fakkaataa bishaan isaatillee boora ta'ee jira jechuudha. Daqiiqaa muraasa lafa kaa'een ture. Bishaan isaa erga keessaa naqneetii booda bishaan isaa fooliin abishiin foolii waan qabu fooliin sun akka irraa baduudhaan nu gargaara jechuudha. Bishaan itti naqnee akka lafa keenye egaatee bishaan isaa kanarra gadnadha. Biraddisti qulqulluu ni qopheeffanne erga biraddisti qulqulluu qopheeffanne wali gara biraddisti keenyatti naqanna jechuudha. Egaatee ruuzii burcuqqoo shaayii lamaadha kun jechuudha. Ruuzii erga haala kanaa dhiqnee qopheeffanne jara lamaan bakka tokkotti naqna jechuudha. Haala kanaan biraddisti qulqulluutti erga naqneetii booda bishaan burcuqqoo tokkoo fi walakkaan itti godheetiin jiraanii. Egaatee isin immoo agasiin qabuun laaltan itti dabalachuu dandeessu jechuudha. Bishaan burcuqqoo tokkoo fi walakkaadha akkuma asirratti argitan kana jechuudha. Sana booda abidda keenya irra kaa'anna jechuudha. Abidda irra keenye akka inni haganni nu bilchaate eegna jechuudha. Garuu sirriitti bilchaatee mukukkaa aga jedhutti ni eegina jechuudha. Bilchaatee xiqqoodhisuma jajjabaataa sana osoo bishaan keessaan dhumuun haala asirratti argitan kanaan. Egaatee baay'ee bareedee jira. Bishaan isaatillee wal qaba jechuudha. Akka bishaan talbaatitti abishiidha waan ta'eedhaafi. Egaa haala kanaan erga nu bilchaatee booda abiddarraa baasnee lafa keenya jechuudha. Daqiiqaa muraasa wayiitiidhaaf argaa jirtanii baay'ee dasa nama jedha jechuudha. Abishiin fooliitillee yoo abiddarratti bilchaate keessaa bada. Abishiin garuu hanga tokko foolii qabaata jechaa turtanii jechuudha. Warroonni viidiyoo kiyya jalqabaa irratti ilaaltanii egaatee haala kanaan erga bilchaatee foolii hin qabu jechuudha. Erga daqiiqaa muraasa lafa keenyatii booda erga qorreetii booda haala kanaan maashinii yookiin kallaadhaatti naqana jechuudha. Akkuma argitan kana kallaadhaatti erga naqneetii booda isbaadii yoo qabaattan akkasuma maayoneezii yoo qabaattan isbaadiidha kun jechuudha. Isbaadii yookiin immoo urgoo jedhama jechuudha. Yoo isa qabaattan maankaa tokkotti dabaltanii too wajjiniin daakuu dandeessan. Yoo isan qabaanne immoo dirqama miti jechuudha. Yoo qabaattanidha qofaa yoo qabaachuu baattan dirqama hin qabu. Yoo maayoneezii qabaattan maayoneezii maankaa tokkotti dabaltanii soo dindaaktanii baay'ee bareedaadha. Isa lammataa immoo zayitii rifeensa keessatti fayyadamtan. Zayitii kamiyyuu haa ta'u kan rifeensa keessan isiniif tasmaamu jechuudha. Itti gootanii osoo wajjin daaktanii baay'ee bareedaadhaan zayitii sanfilaariidha jechuudha. Kuniin beektan jedhee yaada zayitii nyaatati. Suufii jedhama natti fakkaate afaan keenyanii isa sanatti dabaleen daakaa jira. Akkasuma immoo warroonni forforii qabdaniif baay'ee bareedaadha jechuudha. Zayitiin kun asumaan fayyadaman sinin jedha. Egaatee haala kanaan ni daakna jechuudha. Erga daaknee xumurree boodati haala kana fakkaata jechuudha. Kireemii baay'ee bareedaa fi akkasuma immoo baay'ee kan dasa nama jedhu baay'ee hedduu kan lallaafudha jechuudha. Hojjettanii argitan yoo ta'e baay'ee kan namatti toludha. Egaatee asirratti yoo laaltanii bifa dhadhaa fakkaata jechuudha. Garuu immoo rifeensa keenyaaf baay'ee akka dallasuus akkasuma rifeensi keenya kan caccabu akkasuma immoo kan ciccitu yoo ta'e haala akka hin ciccitnee fi akkasuma akka rifeensi keenya nu jalaa goggogiitu hin caccabneedhaan nu gargaara jechuudha. Baay'ee kan lallaafuu fi baay'ee kan wazii qabu ta'a jechuudha. Rifeensi keenya torbanitti al tokko osoo fayyadamneeti baay'ee bareedaadhaan sinin jedhaa dhugumaa ani fi kootitti fayyadame waan argeef gara keessanitti fidee dhufee sin fayyada jedheetiin yaada.
Egaati yeroo rifeensa keessan dhiqattan osoo rifeensa keessan hin dhiqatin dura haala kanaan hojjettanii dibattanii sa'a tokko fira tursiistanii osoo rifeensa keessan miiccatanii baay'ee kan bareeduu fi kan lasallasuu ta'a jechuudha. Akkasuma ijoolleen jalqabaa viidiyoo darbee hojjedhe irratti jechuudha hedduun kan keessanii dhugumatti rifeensi keenya dura nu jalaa badee jira manga tokko nu fooyyee galatoomii warroon nyaan jettanii koomitii jaatanaa bareeda guddaa galatoomaa isiniin jedha obboleeyyan kan koo. Egaati waan tokko asirratti kanan fiduuf isinis akka itti fayyadamtaniidhaaf jechuudha. Erga itti fayyadamtanii booda immoo haala kanaan jijjiirama argitanii yoo namaaf himtan baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Egaati haala kanaan erga xumurreetii booda haala kanaan rifeensa keenyatti ni dibanna jechuudha. Rifeensa koo dibadhaan jira isinitti mul'ata jedheetan yaada. Egaati rifeensa keenya keessa isaa akkasuma immoo buqqee irratti rifeensa keenya haala wal ga'uun guutummaan guututti dibuu qabna jechuudha. Rifeensa keenya addaan fuunee erga haala kanaan dibneetii booda erga dibneetii booda beestaadhaan hiinee akkasuma sa'a tokko tursiifna jechuudha. Beestaadhaan hiinee sa'a tokko ni tursiisna. Ani dibee xumureetiin hin jira. Egaati ergan xumureetii booda beestaadhaan hidhee sanan booda yoo shaashii hidhachuu barbaadan shaashiirraa hidhattanii haala kanaan sa'a tokko fira tursiistanii dhiqattu jechuudha. Dhugumaan isiniin jedha baay'ee bareedaa fi rifeensa keenyaaf baay'ee akka lallaafuu fi daddafee saffisaan akka nu dheeratu kan taasisudha. Akka itti fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. Egaati viidiyoon kiyoo isin gammachiisee jiraate laayik gochuudhaan akkasuma immoo wanti isin galle jiraate koomentii jalatti nama barreessuudhaan viidiyoo biraatan hanga walitti deemtu turtii keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u. Egaati sabskiraayib gochuun hin dagatinaa isiniin jedha galatoomaa hedduun isin jaaladha.